kominikeeshinii Oromiyaa fi waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aanaa dhufu jennee isin simanneerra. Waltajjiin marii gumii balal walta'iinsa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin marsaa marsaadhaan itti fufiinsaan kan qophaa'u gumii hayyootni yaada isaanii ijaarsa biyyaaf irratti gumaachanidha. Haaluma kanaan gumiin balal marsaan 45ffaa mata duree irreecha ol ka'iinsa biyyaaf jedhu irratti kan fuuleffate yoo ta'u, irreechi sirna galateeffannaa Oromoon ganna dukkana nagaan hulluuqee booqaa birraatti ba'uu isaatiif uumaa isaatti galateeffatu, darbee immoo kan uumaan isaa akka rooba isaaf roobsuuf bonni darbee itti uumaa isaa kadhatu sirna guddaa sirna gadaa keessaa waraabame sirna guddaa Oromoon qabudha. Gumiin balal marsaan 45ffaan keenya irraa mata duree baay'ee guddaa ta'ee baay'ee mata dureen isaa sadarkaa biyyaatti baay'ee ol ka'ee ittiin waamamu ergaa ijoo irreecha ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun kan geggeeffamu ta'uu ibsa. Sagantaan keenya guyyaa irraa maal akka fakkaatu akka armaan gadiittan gabaabsee ibsa. Ergaan ijoo guyyichaa ni darbaa achumaan keessummootaan baga nagaan dhuftan jedhama. Itti aansuudhaan waraqaa ka'umsa mareetu dhiyaata. Waraqaa ka'umsa maree kana kan nuuf dhiyeessan Dr. Mahammad Namoo ta'uu. Dr. Mahammad Namoon Yuunivarsiitii Arsiitti qorataa fi barsiisaa gadaati. Booda piroofaayilii isaanii bal'inaan kan hin dhiyeessu ta'a. Itti aansuudhaan boqonnaa shaayii daqiiqaa 15 hanga 20tti ni qabaanna. Sanatti aansuudhaan waraqaa ka'umsa maree dhiyaate irratti hayyoonnii fi beektonni as keessa jirtan yaada keessan gumaachitu. Itti aansuudhaan daqiiqaa 40f hayyoonnii fi argaa dhageettiin garaagaraas keessa jirtan miidiyaaleedhaaf dhimma miidiyaan ba'uudhaanii haasaa baga nagaan dhuftanii fi ergaa ijoo guyyichaa nuuf dabarsu kabajaan isaanii kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa achiis ba'uudhaanii haasaa baga nagaan dhuftanii fi ergaa ijoo guyyichaa nuuf dabarsu kabajaan isaaniin gara kanatti naaf simadha. Kabajamoo Adde Jamiilaa Simbiruu, hooggantuu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, kabajamtoota hayyoota yuunivarsiitii garaagaraa, waltajjii gumii balal marsaa 45ffaa hirmaachuuf asitti argamtan hundi baga nagaan dhuftan anaa dhufu isinii jechuu barbaada. Falaasamoota gurguddaa dhalli namaa uume keessaa gadaan isa tokko yoo ta'u, sirna jiruuf jireenya Oromoo gama maraan qajeelchudha. Kana malees qaroominni eenyummaa Oromoo gadi fageenyaan kan mul'isu ilaalcha addunyaa hariiroo uumaaf uumamaa jidduu jiruu fi dhahaan kan taliigame beekumsa xabboo ganamaati. Caaseffamoota falaasamni sirna gadaa ijaare keessaa irreechi isa tokko. Irreechi sirna galateeffannaa fi kadhannaa akkasumas walooma hawaasummaa cimsuu irratti kan ijaarame ulfoo nagaa tiksuu fi araara buusuun beekamudha. Irreechi itita muuxannoo jiruuf jireenyaan barootaaf ijaaramaa fi afoolaan wal harkaa fuudhamaa kan as ga'e yoo ta'u, beekumsa mandhaleen hariiroo oleetiin walitti dhufeenyi ilmi namaa uumaa waliin qabu kan ilaalu, hariiroo dalgeetiin deemsa walooma uumaa hunda kan tiksudha. Kanaaf Oromoon dhuka dhahaa faana dhahee waaqa yeroo maree fidee maree namaa dabarsu, hamtuu hanqisee gaarii nama badhaasu, alaamanaan sa'aa namaan waatii maatiin dukkana bariisisee fuula ifaa nama agarsiisu, maatiin dinqatti, gosaan borootti, sabaan malkaatti irreeffachuudhaan uumaa isaa galateeffata. Kan fuulduraafis uumaa isaa kadhata, ni abdata. Oromoon uumama jiidhaa qabatee uumaa waaqaaf lafaa eegaa biyyaaf namaa kan galateeffatuuf uumaan hundaa ol ta'uu waan hubatuuf. Uumaan hunda uume bulchiisa ilma namaaf akka kennes ni amana. Kanaaf biyyaaf biyyoo abbaatu tikfate jechuudhaan
afoolaan dhaloota barsiisa. Adaraati deemsa uumamaa fi bulchiinsa biyyaas seera tumee seera lallabee kaksiisee hoddachiisee muudee waliif dabarsa. Hunduu seera kanaaf abboomamee bula. Wal dhagayeet bobba'ees ittiin gala. Kanaanis dhaloonni kabaja uumaa fi jaalala biyyaa qabu ijaarama. Irreechi sabaan malkaatti irreeffatamu hundaaf banaadha. Bifaaf amantaan, afaaniif eenyummaan hin loogu. Hammannaa fi simannaan kan ijaarame waltajjii addunyaadha. Dhaloonni kunis seeraa fi sirna akkasumas safuu ganamaan masakamuun biyyaa fi biyyoo tikfachuun gahee isaa akka ta'e hubachuun dirqama isaa bahuu irratti argama. Kanaaf dhaloonni keenya iccitii gadi fagoo kana hubachaa dhufuu isaatiin irreechi irreen Oromoo ardaa jilaa ol ka'iinsa biyyaa dhugoomsuu fi imala biyyaa milkeessu ta'uu danda'eera. Irreechi iccitii uumamaatiin namoota kan araarsu, uumaaf uumamas kan walitti dhiyeessudha. Sirni kabaja irreechaa bara kanaa wayita ol ka'iinsa biyya keenyaa labsinee injifannoo olaanaatti ce'aa jirrutti ayyaana guddaa kabajamaa jiru ta'uu isaatiin miiraa fi hiikoo olaanaa qaba. Waan ta'eefis uummanni keenya dhugaa isaa qabatee duudhaa isaa dhugeeffachaa fi saboota waliinis hariiroo isaa cimsachaa imala ol ka'iinsaatti eegalameef utubaa ta'uun murteessaadha. Waltajjiin keenya gumii balal marsaan 45ffaas hayyoon maalummaa seeraa fi sirnaa fi safuu irreechaa dhugaan ol kaasuu fi ilaalcha addunyaan madaalaa ilaaluun beekumsa qabdan dhalootaaf akka dabarsitan jecha waltajjiin keenya ifaan beekamuun isin beeksisaa. Galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Aneedha Oromoon amma obbo kabajamoo obbo Haayiluu na jalaa fixan ana maqarmaa funaanaa jechuudha. Irreechi maal akka ta'e hundi keennaan beekna. Oromoon galataaf kadhaan addaan hin bahu. Kan nagaan na oolchite nagaan na bulchiidha Oromoon addaan hin bahu jechuudha. Kanaaf irreessi yookaan irreechi ayyaana galateeffannaati. Waan naa taateef jedhee kan galateeffata. Waan immoo gara fuulduraa jiruun immoo abdii irra kaataa jechuudha. Mul'ata qabaa jechuudha. Kanaaf kan darbeef galataa kan dhufu immoo abdiidha jedha jechuudha. Kun falaasamni kun falaasama xiqqaa miti dhugaa dubbachuu falaasama guddaa. Kanaaf maal inni yoo jenne uummanni Oromoo uummata duudhaan bulu akka ta'e hin beekna. Reef kabajamoon kaasanii jiranii gadaa keessa hariiroo lama jira, hariiroo dalgee fi hariiroo olee. Hariiroo dalgee jechuun hariiroo Oromoon uumama naannoo isaa jiru hundumaa wajjin qabu jechuudha. Raammoo Raaraatti irraa jalqabee hanga namaa hariiroon inni dalgee inni qabu hariiroon inni uumama naannoo isaa wajjin jiru wajjin qabu hariiroo dalgee. Kun hariiroo waan salphaa isinitti hin se'in falaasama guddaadha. Namni har'a yeroo namni nama wajjin jiraachuu dadhabetti Oromoon akkamitti waan lubbuu qabu waan lubbuu hin qabne waan naannoo isaa jiru sana wajjin heera kabajee akkamitti akka inni wajjin jiraatuu fi uummanni Oromoo uummata duudhaan bulu uummata safuu qabu akka ta'e laaluu dandeenya jechuudha. Hariiroon olee akka tolu yoo barbaadame hariiroon dalgee kun sirritti eegamuu qabaa jedha gadaan. Annama wajjin odoon araaramin araara waaqaan eeggadhu jechuudha. Waaqni akkanaa araaramu yoo barbaade waaqarraa faatii yoo barbaade jalqabaan nama na wajjin jiru ollaa kiyya nama na wajjin jiru wajjin nagaa ta'uu qaba. Nama qofaa miti dhagaamuu kana wajjin jiru wajjin nagaa ta'uu qaba. Maaliif kun yoo jenne Oromoon akkamitti amana? Oromoon wayyuu lamaan jidduu jiraadhaa jedhee amana. Wayyooma torban keessaa waaqni wayyu lafti wayyu haati wayyu abbaan wayyu soddaatii wayyu qaallichi wayyu jedhee wayyooma torban gurguddaa keessaa
gubbaan waaqa jira kanaan dachitu jira wayyuu lamaan jidduu deemaa jedha namni har'a soddaatii bira yookaan immoo amaatii bira yoo dhaqe yookaan immoo mana nama guddaa yoo dhaqe yookaan immoo hooggansa bira yoo dhaqe kabajaadhaan dubbata waa hundumaa kabajaan godhe kanaaf Oromoon ilma kan sammuu waaqallooti kan koomeen lafaan lole ilma kan loofaan laan tala kan loofaan laan irraa qabiidha jechuudha kanaaf Oromoon uummata akkasiis jechuudha irreechaan yoo fudhanne egaa irreechi kana keessaa kan ba'e irreecha salphatti irreecha ibsuun hin ulfaata garuu irreecha ibsi yoo naan jechan jecha gabaabaan gadaa foon uffatee deemuu jechuudha gadaa foon uffatee deemu gadaa namni gadaan abstraaktii jedha abstraaktii miti gadaa laaluu yoo barbaanne irreecha fudhachuu dandeenya gadaa keessatti Oromoon akka ittiin jiraatu akka guyyaa irreechaa gaafa irreecha boroorraa jalqabee irreecha mijirriirraa jalqabee irreecha sabaa haga dhaqee galutti akkaataa inni jiraatu sani gadaa keessatti Oromoon kan jiraatu diqqaa guddaa wal kabajee hangafa quxisuu wal kabajee dubartiin kabajee manguddoo kabajee deemsa keessatti taa'uu keessatti guyyaa irreechaa wacuun sirbuu maaliin hin danda'amu kun hin beektan safuu mataa isaa qaba jireenyi Oromoon gadaa keessatti qabu waan Oromoon guyyaa irreechaa dirree irratti raawwatudha jechuudha kun qabeenya guddaa boodatti dhufnee laallaa gabbisuu qabnuu fi yoo isa hojiirra oolchine karaa salphaa ta'een Itoophiyaan ol ka'iinsa amma jalqabde kana yeroo gabaabaa keessatti milkeessuudhaan irreechi kama waggaadhaan akka feestivaalaatti kabajin odoon taane ambaasaaddara Itoophiyaa ambaasaaddara Oromoo ta'uudhaan biyyattii tanas ijaarsa amma jalqabee kana karaa guutuudhaan akka milkaa'u kan godhu jechuudha. Kanaaf mul'ata isaa yoo laalle mul'anni isaa maalinni eenyummaa Oromoo ijaaru eenyummaa Oromoo addunyaatti mul'isu Oromoo identity san qofa odoon taane Itoophiyaa walitti hidhu tokkummaan Itoophiyaa hariiroon Itoophiyaa sabaaf sablammoo Itoophiyaa hojjennu gaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti ijaaru walitti hidhu maaliif akkuma reef kabajamoon jedhan waltajjii irreechaa irratti namni waawwiinuu waliin caalu qixxe gadaa keessatti akkasii jechuudha ummanni Oromoo eebalu saba kana amantii kana hin jedhu namaa jedha gadaan kana jedha dirree irreechaa irratti yoo dhufne nama ta'uusaattu kabajaa guddaa qaba jechuudha kanaaf kun ol ka'iinsa jedhamee filatamuun kun dhugatti jecha sirriitti fiit godhuu jechuudha kanaafuu mul'anni irreechaa irratti yoo hojjenne eenyummaa Oromoo guddina Oromoo kan agarsiisuu fi akkasumas sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiru agoobara tokko jalatti ijaaruudhaan gama misooma gama hawaasummaa siyaasaaf diinagdeetiin yeroo ammaa jalqabame kana kan dhugoomsuudha kana sirriitti jedhameera irreechi araara irreechi nagayaa irreechi eebbaa irreechi obbolummaadha akkasumas irreechi walooma tokkooma jechuudha wanni achi keessa hin jirre hin jiru kun martinuu achi keessaa cuunfamee gadaa keessaa cuunfamee waan dhufe jechuudha kan biraa irreechi dandamatee as gahe ammas rakkoon adda addaa kan jiru kana biyyattiin tun dandamattee waan amma mul'ata egaa mul'ata paartii keennaa mul'ata mootummaa keennaa galmaan gahuudhaaf dhugoomsuudhaaf dandamannaa barbaada obsa barbaada obsi sun akka jiraatu dandamannaan sun akka jiraatu kan taasisu ufaaromsaa kan deemu akka ta'e laalla jechuudha kan biraa reef illee kaasee jira egaa irreechi baranaa wanni adda isa taasisu hidha guddicha abbayyaa ka ashaaraa sabaaf sablamoota biyya kana hiyyeessarraa jalqabee hanga dureessaatitti ashaaraa isaanii yeroo itti wanni isaan itti ashaaraa ofii achi kaa'an sun yeroo xumuramee eebbifametti ta'uu isaati wanni tokko adda isa taasisu kan ka'u san qofaa miti ultimate gooliin irreechaa gama hawaasummaa siyaasaa diinagdeetiin akka hidha abbayyaatitti ummanni hoo jedhee sagalee tokkoon wal fakkaatee hiriiree otoo namni tokko hin mormin otoo namni tokko ani hin qabu hin jedhin akka hiriira wal duraa duubaan hiriiranii mul'ata sana dhugoomsan mul'ata amma Itoophiyaan qabattee kaate booda laaluu dandeenya isa san akka dhugoomsan irreechi gahee guddaa qaba jechuudha maaliif namni martinuu kiyya jedhee
fudhachaa jira jechuudha. Namni tanaan dura hubannoodhaaf ilaalcha adda addaatiin ilaalaa ture yeroo ammaa balbala isaa banee ilaalcha gaariidhaan ilaalaa jira. So walooma guddaadha jechuudha irreecha fudhannee yoo ilaalle. Kun eessaa dhufee yoo jenne community trust. Namni irreecha keessatti namni wal shakkaa deemu hin jiru. Ebalu kiisii na seenaa namni jedhu hin jiru. Ebalu waatu na tuqa jedhu hin jiru. Dirreen sun dirree nagaati. Dirree walqixxummaati. Dirree obbolummaati. Dirree namni itti wal kabaju miilaanillee yoo deemu suuta jedhee lafa kanarra deemee bakka sana dhaqee waaqa isaa galateeffatee nagahaan itti deemuudha. Kanaaf hawaasa jidduutti wal amantaa uuma jechuudha. Namni achitti bahee nama miiliyoonaan lakkaa'amu. Namni sun otoo bishaan hin jigin bahee deebi'uun Itiyoophiyaan kanuma fudhattee yoo scale up goote biyyoota Afrikaa kan rakkoo adda addaa keessa jiranii fi rakkoo biyya keenya keessa illee gama adda addaatiin mul'atu salphatti hiikuu keessatti dhugaa tuuliin akka irreechaa hin jiru. Waan gadaa haasa'uu dhiifnee isuma kana fudhannee otoo idileessine karaa salphaa ta'een waan amma keessa jiru kana milkeessuu dandeenya jechuudha. Egaa hawaasa adda addaatu achitti wal gaha. Hawaasni wal ga'u sun ka wal hin beekne wal barata, ka wal beeku walitti jigee nagaa wal gaafata. Mutual trust uumama jechuudha. Namni wal amanaa, wal jaalataa deema. Akkasumas walitti hidhamiinsa biyyaa guddisuudhaan, garaagarummaa xiqqeessuudhaan, tokkummaa, obbolummaa, jaalala irra walii darbuu kana guddisa waan ta'eef kun ijaarsa biyyaa keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Akkuma jedhe achitti namni bakka sanitti namni non violent expression jechuudha. Bakka san jalqabaa gaafa irreeffachuudhaaf irreechi boroo jalqaba. Gaafuma irreechi boroo jalqabu maatiin mana san keessaa walii faatii walii godhu jechuudha. Faatii walii ta'u jechuudha. Maaliif biyyi ka ijaaramtu immoo maatii irraayi. Maatiin walii faatii godhee irreessa mijirritti gadi baha. Achirratti illee naannoo sana gosti jiruu fi gosoonni adda addaa jiran walii araaramanii malkaa sana bu'anii malkaa sanatti irreeffatu. Gaafa kasabaatitti dhufan namni walitti bu'ee hin jiru. Yoo jiraate immoo malkarratti maaltu godhama hin gaafatama. Garaa qulqulluudhaan gubbaanis qulqullu Oromoon keessi isaas qulqullu jechuudha. Gubbaaf keessaanis qulqullaaheetu waaqa isaa fuuldura dhaabatee waaqa isaa kadhatee ka darbeef galateeffatee ka dhufuuf immoo abdataa jechuudha. Yeroo ammaa wanni mootummaa jijjiiramaa kana adda godhuuf wanni ana yeroo hunda inspire na godhu maali yoo jettan mul'ata qaba. Lafaa ka'anii waan wayiin hojjetan. Mul'atatu jira. Mul'ata sana bira gahuuf istirateejii ittiin achi gahan lafa kaayaniit hojjetamaa jira. Hojiin ajaa'ibaa yeroo ammaa agarru hedduun wanni namni tuquudhaaf sodaatu wanni itti dhugoomee yeroo har'aa Finfinnee kaleessa beeknu kana ka taasise oduu alaa keessaa namni itti wacu namni mul'ata qaba. Hayyuu tokkotu maal jedha? Gaafa mul'ata qulqulluu qabaatte gaafa gara galma mul'ata keetii sana deemtuuf duuba mil'atiniidha. Maaliif yoo jalqabdu duuba kee yoo laalte namis duuba hin jiru. Gaafa immoo galma sana bira geettee balbala galma keetii mul'ata galma keetii sana geettee yoo mil'attu nama 1,000 si duuba jiraadha. Injifannoo nama baay'ee qabdi, abbaa baay'ee qabdi. Ifaajee fi bu'aa bayiitu abbaa hin qabne. Kanaaf mootummaan keenya kan biyya kana hoogganaa jiru mul'ataan hoogganaa jira. Mul'ata hoogganaa jiru san immoo mul'anni sun naayitmeerii odoo hin taane mul'ata piraaktikaali qabatamaa jiru tokko lama jennee lakkaa'uu dandeenyu waan ta'eef kanaaf san akkasitti ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Egaa irreecha yoo jennu egaa irreechi nagaa jenneerra. Nagahaan kun waan abistiraaktii miti waan yookaan immoo waan killiyyaa miti. Kan itti jiraannu, kan raawwannu, kan guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti hojiirra oolchinu jechuudha. Kana irra darba. Mee ol ka'iinsa biyyaa jechuun maaliin ibsama kan jedhu gabaabsee daqiiqaa tokko fudhadhee isinitti agarsiisa. Egaa ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu national rise up jechuun maaliin adeemsa. Waan guyyaa tokkotti ta'uu miti. Adeemsaan waan dhufu adeemsi kun comprehensive revival of its national identity, social cohesion, political will, and the development trajectory. Adeemsa keessa kan dhufu ta'ee wanni inni fidu maal inni national identity fida. Eenyummaa biyyaa ijaara, hariiroo hawaasaa cimsaa, siyaasa tarkaanfataa akka dhufu taasisa, rakkoowwan misoomaa ta'an sana hiikaa kan deemu jechuudha. Kan biraa immoo
collective revival fi advancement. Collective revival yoo jennu kan tokko kophaa isaa guddatu doon taane wal qabatanii guddachuu jechuudha. Wal qabatanii guddachuu, wal qabatanii waan tokko hojjechuu jechuudha. Kun hidha laga Abbayyaa irratti agarree jirra. Misooma as keessatti misooma kooriidar irratti hojjetame agarree jirra. Misooma ikooturizimii viileejii biyya kana keessatti biyya kana tiraansfoormi gochuu keessatti namoonni kaleessa maal godha jedhaniitti hin quba xiqqeessaa turan har'a sirriidha inni dogoggorree jedhanii yeroo gadi baanii miidiyaatti admiit godhaa jiranirra jirra waan ta'eef kun waan guddaa jechuudha. Adeemsa kana keessatti wanni sadi barbaachisa. Very important. Biyya ol kaasuu keessatti ummanni barbaachisaa. Ummanni dammaqe ka mul'anni sun hubate ka hooggansa isaa jala deemu barbaachisaa. Kan lammaffaa hooggansi mul'ata qabu barbaachisaa. Kan sadaffaa instituutioniin dhaabbilee waan kana ol ka'iinsa kana ceesisan jiraachuun barbaachisa. Kanaafuu biyya sana keessa ummata hooggansaaf dhaabbanni yoo walitti dhufe waan ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'ama. Biyyoota akka warra Kooriyaa, Chaayinaa, Hindi maal jennu, Jaapaan jennu kun waan kana sadii walitti fidan jechuudha. Uummanni dammaqaan hooggansa isaa dhaga'ee isa jala yaa'u, isa jala deemu, dhaabbanni immoo yookaan immoo dhaabbileen instituutioniin adda addaa yeroo ammaa biyya kana keessatti instituutioniitu hin jiru dura instituutioniin ijaarameera. Uummanni hooggansa dhagahu uumamee jira. Hooggansi mul'ata qabu dhufee jira. Wanna sadiin qabnaa jechuudha. Dhaadachuu miti amma namni tokko miidiyaa irratti ol ka'iinsa irreecha maal jedhan namni dhaadachuu fakkaata. Garuu kana sadiinuu har'a jalqaba haa ta'u malee jalqaba sadiin kana achiif gochuu dandeenyeerra. Kanaaf waan sadiin kun ol ka'iinsa biyyaa keessatti barbaachisaadha. Kan biraa namni tokko egaa ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu gama siyaasaa qofaan misooma laaluu danda'a. Waa wolooti jechuudha. Ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu biyya yoo jennu waan guddaa. Waan salphaa miti. Itoophiyaan ol ka'iinsa Itoophiyaa yoo jennu ol ka'iinsa uummata miiliyoona 130 fi sanii oliiti jechuudha. Waan akka salphaatti ilaalamu miti. Kun akkamitti dhugoomuu danda'a? Uummata kan akkamitti ol kaasuu dandeenya? Biyya akkamitti ol kaati yoo jennee ilaalle tokkoffaa hawaasni dammaquu qaba. Akkuma reef jedhe hawaasa dammaqaa uumuudha. Kan isa sana mobilaayiz gochuudha. Daangaa hanga daangaatti sochoosuudha. Kun immoo uummata kana tiraansfoormu gochuu ceesisuudha jechuudha. Kana maaliin ceesiftaa? Mul'ataan ceesiftaa. Piraaktikaaliin mul'ata sana lafarratti hojjettee ceesifta jechuudha. Garamitti ceesiftaa? Gara kabajaatitti. Dignity. Biyyi hiyyeessi kabajaan qabu jedhe muummichi ministeeraa kabajamu muummichi ministeeraa keenya hiyyeessi kabajaan qabu dignity hin qabu. Dignity akka argattu yoo barbaadde economic empowerment fiduu qabda. Diinagdeen namni harka nama jala qabutu kabajaan qabu. Kanaafuu ofirratti self reliant taane ofirratti irkanne hojjechuu qabna. Gaafa ofirratti irkanne resource keenya mobilize goone uummata mobilize goone mul'ata keenya qulqulluu ta'e qabaanne institutionii sana immoo ceessan qabaanne gaafa hojjenne badhaadhina prosperity dhufa jechuudha. Dignitiin jira. Gaafa of kabajjee of taatee hojjette hin badhaadhina keessa galtaa jireenya kee jijjiirtaa. Gaafa kana hin cimta jechuudha. Si kabajan jechuudha. Addunyaan hiyyeessaaf nama laafaan kabaju jechuudha. Gaafa jabaa taate gaafa jabaatte jabaa taata. Jabaa ta'uudhaaf jabaattee hojjechuu qabda. Akkamitti jabaattee hojjettu uf taata. Reef kabajamoon kaasanii jiranii wanni mootummaa kana ani dhugaatti itti galateeffadhu maal inni ufitti haa deebinuu jedhe. Back to the origin. Warri amma akka ajaa'ibaatitti Chaayinaa, Jaapaan jennu hundi isaanii aadaa isaanii sana qabatanii guddisan malee western civilized modernized godhan malee civilizing goon. Warra lixaarraa garagalchanii fudhanne. Qorichuma aadaa kaleessa qaban san gara ammayyaatti guddisan. Teknooloojii qonnaa, teknooloojii indaastirii, cottage indaastirii qaban sana maal godhanii guddisanii yeroo ammaa Chaayinaan, Jaapaan maankaa waggaa 25 nuti nyaannu nuu kennite ofiin garuu habaleedhaan nyaattarrallee. Garuu guddina isaanii diinagdee sadaffaa addunyaa irratti Ameerikaa fi Chaayinaatti aantee jechuudha. So akkasii jechuudha. Ufitti deebi'u namni yoo of ta'e wal ta'a yoo wal ta'e immoo bakka niyyaa isaa gaa waan ta'eef haala saniin ilaaluun barbaachisaadha. It involves mass mobilization, institutional reform and the renewed assertion of sovereignty. Reef illee kaasee jira. Mass mobilization amma daangaa hanga daangaatitti socho'e namni gaafa eebbifamu hanga gandaatitti ajaja tokko malee qaamni mootummaa tokkoon ajajin uummanni bahee gammachuu isaa ibsate jechuudha. Maaliif kiyya jechuudha. Kiyya sense of ownership keessa jira. Dhaabbanni kana fuudhee galmaan ga'u jira. Renewed assertion of sovereignty. Birmadummaa jechuudha. Namni kana hunda kana sadiin qabu
birmaduudha jechuudha. So birmadummaa yoo qabaatte abbaa barbaadde wajjin qixxee dhaabattee haasa'uu dandeetta jechuudha. Kan biraa national revival biyyi bakka jirtu ol ka'uu fi akkasumas sosochii hawaasaatiin biyyi akka ceetu taasifama jechuudha. National rise up is the process of the country stand tall. Stand tall jechuun uf dandeettee addunyaa afoo dhaabachuuf jechuudha. Gama hundaanuu. Yoommoo nama jala harka qabatte namni harka jala nama qabatu nama qixxee dhaabatu hin danda'u. Siigalee harka yoo na kadhattu kee jala ka kennu gubba. You can't stand tall. Stand tall ta'uuf uf ta'uu qabda. Jabaachuu qabda. Gaafa kana taate odoo ati hin jaalatin namni si kabaja. Namni si kabaja jechuudha. Hayyee ergaa kana jenne mee caacculeen yookaan immoo elementiin ol ka'iinsa biyyaa kun maal inni maalirratti hojjechuu qabna kan jedhu tokkoffaan siyaasa keenya irratti. National unity biyya kana keessatti national unity yeroo ammaa kana reduced ethnic, religious and regional conflict strengthens sense of shared identity. Namni ka amantiin akka walitti namni yoo amantiin sabummaadhaan amantiidhaan maaliin kutaadhaan maaliidhaan akka iyyaanne goone akka sadarkaa biyyaatti ol bahee yaadu gochuu. An Oromoo ta'ee Itoophiyaa gaarii ta'uu danda'a jennee yaadu. Biyyoota hedduu fakkeenya biyya Moorokoo fudhatta. Moorokoo nama biyya jabdu. Namni riisarchii wayii dhufee yeroo tokko sabaaf sablammoota meeqa jira jennaan sabaaf sablammoota hedduu jira. Gara 100 oliiti achi keessa jiru. Garuu akkamii jedhee gaafannaan nu waa'ee ethnikii kennaa, waa'ee amantii kennaa, waa'ee maalii yaannu jedhan. Nu akka Moorokootti yaannaa jedhan. Yoo gad deebine garuu gosa qabna, gosan dhaadheessinuu jedhan Moorokoo dhaadheessinaa jedhan. Yeroo ammaa wanni hojjetamaa jiru ani Oromoo gaarii ta'ee Itoophiyaa ta'uu danda'a kan jedhu sun ijaaramaa jira. Waan salphaa miti kun yeroo gabaabaa keessatti sammuu namaa keessaa ilaalcha akkasiisan baasuudhaan sadarkaa biyyaatitti namni peejii tokkorra akka dhufutti hojjechuun kun waan salphaa miti. Kan lammaffaa mootummaa tasgabbaadha. Stable governanceedha kun maaliidhaan mirkanaa dhaabbilee ijaaruudhaan. Dhaabbileen ijaartu sun transparent ta'uu qabani. Mootummaan amma waan hojjetu wanni inni uummata jalaa qabatee hojjetu hin jiru. Wanni inni hojjetu ija uummataa duratti hojjetama waan ta'eef kun transparent akka ta'u taasisa. Gaafa transparent taate gaafa waan hojjettu ija uummataa duratti hojjette korraapshiniin malaammaltummaan gadi bu'a. Akkasumas olaantummaan seeraa in kabajama. Mootummaaf uummanni maal ta'u jechuudha? Garaaf aananiif garaa ta'uu jechuudha. Aananiif garaa ta'uu. Aananiif garaa yoo ta'an immoo maal inni salphatti garatti barbaadanitti ce'uun nama dhibu jechuudha. Kun active civic participation hirmaannaa uummataa cimaa ta'e jechuudha. Kun reefillee kaafnee jirra. Kallattii adda addaatiin murtii kennuu irratti waan adda addaa irratti uummanni akka sirriitti hirmaatu gochuudha. Kan biraa resilient leadership hooggansa akka hooggansa jijjiiramaa kana yoo fudhanne resilient odoo rakkoon meeqa jiru odoo rakkoon garanaa xaxaan biyya keessaa alaa jiru odoo warra Ijiptii dippiloomaasii meeqa godhanii United Nations keessatti yeroo meeqa ajandaa qabsiisanii itti wacan kana hunda dandamatee waan kana asiin ga'uun namni akka salphatti waan laalluu miti jechuudha. Odoo rakkoon adda addaa asiin namni karaa adda addaatiin hojii misoomaa akka milkoofne godhuudhaaf deemu waan as keessatti agarru kana raajii kana hojjechuun dhugaa dubbachuuf resilient ta'uu agarsiisa. Kun eessaa madda yoo jenne viizhinarii ta'uu mul'ata qabaachuu, accountable itti gaafatamummaa fudhachuu fi hooggansa people centered hooggansa ta'u, hooggansa uummataa. Ka uummataaf ka hojjetu, uummata keessaa ka ba'e uummataaf ka hojjetuu fi ka akkasii ta'uu gaafata. Kan lammaffaa diinagdee sustained growth guddina walitti fufiinsa qabu, hojii uumuu, hojii dhabaa hir'isuu, bu'uuraalee misoomaa dagaagsuu, innovationii fi entrepreneurship yookaan immoo kalaqaa fi dhaweessummaa yookaan immoo hojii kalaquu. Dhaloota hojii eeggatu odoo hin taane dhaloota hojii kalaqee waa hojjetu gochuu kanaan madaalama jechuu kan lammaffaa sa'aatii iyyatti gargaaramuuf. Kan sadaffaa social and cultural aspect hin jalqabneeyyu.
social and cultural aspect kun dubbii jabaa dubbii sa'aatiin daanga'u miti. Social and cultural aspect dhugaa dubbachuuf waan kana boo'aa dubbachuu qabna malee akkatti walta jira ta'e haasa'uu hin qabnu. Really. Kun maal inni educational expansion yeroo ammaa barnoonni kabaree jiratti baay'ee deemnee jirra qulqullina barnootaa irratti yeroo ammaa hojjetamaa jira wanni hojjetamaa jiru cimee itti deemuu qaba gara literacy rate university research maal kanaan wanni hojjetamaa jiru qulqullina irratti wanni hojjetamaa jiru waan guddaa kan biraa gara health care improvement gama fayyaatiin hojiin hojjetamaa jiru hojii guddaa social justice haqa hawaasaa eeguuf mana murtii aadaa fa'a yoo fudhannee ilaalle waa guddatu hojjetamaa jira cultural reform haaromsa aadaa kennaa kan yeroo darbe mootummaan naannoo Oromiyaa labsee yeroo ammaa gadi bu'amee irratti hojjetamaa jiru fi inni guddaa fi inni yeroo ammaa baay'inaan irratti hojjetamaa jiru strong diaspora engagement namni biyya alaa jiru biyya kana waan keessa jirtu quban qabu waan social media irraa arguu machaa namni baay'een nama sana mootummaan as fidee ina kun waan lafa jiru argi jedhee nama hedduutu har'a humna misoomaa akka kaleessa humna diigaa ta'e humna misoomaa ta'e yeroo har'aa hojjetaa jira waan ta'eef kun laalamu qaba kan biraa security and peace aspect nagaaf tasgabbiidhaan wal qabatee conflict resolution karaa nagaatiin walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a. It's a part and parcel of our daily life. Walitti bu'iinsa hambisuu hin dandeenyu garuu xiqqeessuu dandeenya. Gadaan immoo by its very nature proactive. Erga rakkoon tokko uumame achi dhaqoo odoon taane akka ibiddi sun hin qabsiifamne godha waan ta'eef achi keessaa fudhannee walitti bu'iinsa kana karaa nagaatiin hiikaa deemuu qabna. Kan biraa national security strengths humna kenna yeroo ammaa mootummaan humni raayyaa ittisa biyyaatiif akkasuma humni nageenya biyyattii tana eegaa jiru kan Itoophiyaati kan gandaatii miti jechuudha. Sadarkaa addunyaa madaaluutti ijaaramaa jira riformiin godhamee sadarkaa guddatti godhamaa jira waan ta'eef kun waan dinqisiifamuu kan biraa nagaa wajjin jiraachuu kan jedhu kan shanaffaa fi kan dhumaa global standing addunyaa irratti kareef jenne sana jechuudha. Addunyaa irratti ati stand tall taatee dhaabattee mul'achuu. Dr. Abiy amma bakka barbaade waltajjii barbaaderra warra Raashiyaa warra Maalii jettan kana qixxee dhaabatee haasa'uu danda'a. Maaliif wanni inni isa boquu gaccabsu hin jiru jechuudha. Biyya keessa uummata dammaqaa qaba. Waan barbaadee dhaabbayyaa kaga'u kana projektii hagana ga'u kana hojjetee agarsiisee jira. He can stand tall een wajjinu qixa dhaabatuu danda'a jechuudha. Erga akkas jennee isa kana erga laalle isaan kana keessaan jechuu irreecha kalaallu amma. Social rising jira, economic rising jira, political rising jira. Isa kana yoo fudhanne gama hawaasummaatiin irreecha keessa maaltu jira jennee akkuma reef tuquudhaaf laalle irreechi dirree kamirraayyuu sabaan amantiin umriidhaan saalaan sadarkaa jireenyaatiin otoo hin daangessin dirree adda addaa irraa nama walitti fidee karaa nagahaatiin namni sun bahee akka galu godhaa jira jechuudha. Isa kana fuunee yoo laalle yeroo ammaa practically gadaa keessaa wanni fudhatamee deebi'ee uummataaf kennamaa jiru fakkeenyaaf akka tajaajila lammummaa yoo fudhanne humna waloo fudhannee hundumaa yoo laalle buusaa gonofaa yoo fudhatte buusaa gonofaa humna waloo keessaa isa tokko jechuudha. Yeroo rakkoo wal gargaaruudhaaf kaleessa waan aadaan qabu so mootummaan kun back to the origin kan jedhu san afaaniin odoon taane practically hojjechaa jiraachuu isa laaluu dandeenya. Gaachana sirnaa fudhachuu dandeenya mana murtii aadaa waa baay'ee fudhachuu dandeenya jechuudha. So egaa irreecha yoo fudhanne irreechi contribute to Ethiopia's transformation through unity and peace, tourism and job creation. So kanneen hundumaa keessatti irreecha agarra jechuudha. Gara diinagdeetiin yoo jenne nama kumaatamatu dhufa. Kumaatamaa miti miiliyeenaan dhufa namni miiliyeenaan dhufu sun otoo walirraan ijjatiin deema jenneerra sun ijaarsa biyyaatiif gahee guddaa qaba gama hawaasummaatiin. Gama diinagdeetiin immoo namoonni dhufu sun waa baasa uffata bitataa jalqaba jechuudha. Uffata bitataa yoo as dhufe geejjiba kafalaa siree bulaa waa nyaataa so kun ikonomikii diinagdee biyya keenyaa keessatti injekshinii guddaa jechuudha. Kana maal gochuu qabnaa kana yoo sirneessinee akka gaariitti warri hospitaalitii irratti hojjetan kana sirritti leenjiinis kennamaa ture biiroo aadaa fi turizimiitiin biiroo komishinii turizimii oromiyaatiin kennamaa ture. So inni kun yoo irratti hojjetame humna diinagdee guddaa ta'uu danda'a.
Gama hawaasummaatiin fakkeenyaaf ceesisa gama social and cultural transformation yoo laalle irreecha yoo laalle irreecha kuma reef jenne tokkummaa fi walitti hidhamiinsa biyyaa uumuu keessa gahee guddaa qaba. Bring millions together beyond religion, ethnicity and class division. Ummata kana garaagartummaa tokko malee maal godha bakka sanitti fidee ummanni sun nagaa hamba'ee akka galu godhaa kun hariiroo hawaasaa biyya tana ijaaruu keessatti biyya tana peejii tokkorra fiduu keessatti gahee irreechi qabu asiin ilaaluu dandeenya. Kan biraa nagaaf araaraa faatiidha. Namni gaafa otoo manaan ka'inu nama qofa wajjin miti baay'ee zawee Oromoon ka araaramu. Yoo akka tasaa otoo karaa deemu waggaa sana keessatti bofa dha'ee ajjeese. Bofa itti nyaachuudhaaf bofa tafitti jedhee dha'ee ajjeese bofa sanaa gumaa baasee itti irreecha dhufa. Yoo muka wayii akka tasaa otoo yaadiin muka wayii muka bahii yoo mure muka bahii saniif falii godhatee araaramee dhufa. Nama wajjin qofaa miti ka araaramu jechuudha. Namni amma yoo araara jennu keessaaf gubbaanis qulqulloofnee dhufuu qabna yoo jennu nama qofa wajjin miti uumama wajjin. Gaafa uumama wajjin nu araaramne uumaanis nu araarame jedhee amana uummatni Oromoo uummata ajaa'ibaati. Dhugaa dubbanne. Kan biraa cultural identity eenyummaa keenya kan ittiin agarsiifnu jechuudha. Addunyaa irratti amma namni Oromoo hin beekne hin jiru, namni irreecha hin beekne hin jiru jechuudha. Oromoo irreechaan beekanii Itoophiyaa irreechaan beekan jechuudha. Irreechi ambaasaaddara Itoophiyaa fi Oromoo ta'ee jira jechuudha. Social and cultural kan biraa promoting equality. Walqixxummaa babal'isaa, walqixxummaa dagaagsaa, haaromsa aadaa achi keessatti namni walirraa barata jechuudha. Diqqaan maaliif dhaqa? Boru ijoolleen har'aa the child is a father of man jedhan. Boru ijoolleen har'aa gaafa warra biyya isaantu warra biyyaati jedha Oromoon. Ijoollee wani dhaqxuuf shamarree wani dhaqxuuf qeerroo qarree wani dhaqxuuf sirbuuf dhiichisuu qofaafii miti. Akkamitti akka deeman akkamitti akka irreeffatan maal akka jedhan safuu sana duudhaa sana practically tiyoorii odoon taane practically barachuudhaaf dhaqan jechuudha. Kanaafuu dirree barnootaatii fi dirree hubannaati jechuu dandeenya. Kana kaasee jira. Egaa reefi kanas kaasee jira. Namni achitti yoo dhaqee waatu na tuqaa waatu na jedha jedha jedhee waliin shakku. Ufin eeggatu maalin jedhu waan sirna isaa sana waan duudhaa ayyaanaa sana qofa yaada. So Itoophiyaas maal gochuu qabna ol baafne sabaaf sablammoonni amma jidduu bakka tokko tokko washakkiin sababa adda addaatiin historikaalillee maal kan ta'e kun jiraachuu mala. So kana ol baafne seenessa woloo irratti ijaaruu danda'u qabna jechuudha. Seenessa qeenxee otoo hin taane seenessa woloo kan biyya ijaaru irratti ol baafne achirratti ijaaruun biyyi ummanni dammaqe hooggansa mul'ata qabu dhaabbilee instituushinii proper ta'an kayoo asii ati sisteemuu asii tarak gootu hanga dakaatitti hojjetu uumuun hin danda'ama waan ta'eef kunis moodelii guddaa jechuudha. Meenattuma fure. Kan biraa peace and security reefillee kaafne irraa conflict resolution fi reconciliation dha yoo wal qabate kan community trust and safety dha yoo wal qabate kanas kaasee jira. Socially agane yoo jedhe nagaha economically illee tuttuqee jira. Tourism by the way yeroo amma wanni irratti hojjechuu qabnu guddaan gadaa tourism. Gadaan haga ammaa namni tourism ta'uu isaa gadaan hin beekne namni. Gadaa tourismii irratti yoo hojjenne salphatti elementoota gadaa keessa jiran gurguddaa akka irreechaa kana gadaa qofaa miti qabeenya UNESCO gochuu dandeenya jechuudha. Gadaan jiloota adda addaa qaba. Jiloota gadaa sana maal gochuu qabna gara tourismiitti jijjiiruu danda'uu qabna. Waa lama gara tourismiitti jijjiiruun tokko namoota dhufanii tuuristoota dhufanii gadaa sana laalan ambaasaaddara keenya goonee Ameerikatti ergina. Waa gadaa yoo asii dubbatan gadaan akkasiiti jedhanii akka nu deeggaran godhaa. Lammaffaa aadaa keenya barsiifnaa. Sadaffaa ammoo sharafa biyya alaa fidanii dhufan jechuudha. Kanaaf turizimii dagaagsaa hojii dhabdummaa xiqqeessaa carraa namni hojii argatu guddisaa. Kan biraa guddaan cultural industry. Cultural industry jechuun maal jechuudha? Aadaa Oromoo fakkeenyaaf uffanni ittiin miidhagnee jennee kun guyyama ayyaanaa kan uffannu ta'uu danda'u hin qabu. Haaromsa aadaa keessatti hojjennee irra yaadadha. Biraandi gochuu qabnaa jenne. Akka amma naayikii yoo agartu daddafee sammuu si dhufu uffanni Oromoo, uffanni aadaa Oromoo aslummaa isaa oriijinaalitii isaa otoo gad hin dhiisin biraandi ta'uu qaba. Biiroos yoo galle ka uffannu, yuunifoormii illee ta'ee mana barumsaatti ka uffatamu, hojjetaan mootummaas ka uffatu,
ka halluu gadi hin dhiifne sirriitti achi keessa describe goonee kennee jirra. So yeroo ammaa kana ijoolleen teenna warri obsanii waggaa guutuu waan kana irratti hojjetanii akkanatti bareechanii nuufisan yeroo galii guddaa itti argatanii aadaan keenya kama aadaa jennee ittiin dhaadan waggaatti yeroo tokko ittiin wantoo jennu odoon taane maal ta'uu qaba? Diinagdee ta'uu qaba. Nu wabarra teennee nyaachuu dandeenya wama harkaa qabnu otoo modernize goone otoo ol guddifanne aslummaa isaa eegne jechuudha. Kan biraa immoo irreechi infrastructure investment fakkeenyaaf amma as Dololoo buddeena dura akka inni jiru beektan kosiitti gatama. Sababa irreechi achitti deebi'ee farra misoomee jira. Kana caalaallee misoomsinee gamoo guddaa itti ijaarra. Bakka irreechi jiru maaltu jira jechuudha? Infiraastirii jira. Karaatu baha. Bu'uuraalee misoomaa adda addaatu diriira waan ta'eef kunis diinagdee biyya sanii jajjabeessuu keessatti irreechi akkamitti ol ka'iinsa biyyaa akka gargaaru laallaa. Kan biraa industrializationii fi infrastructurii kaasee jira. Energy security in the resource use. Just irreecha celebrate nature's blessing rain. Irreessa keessatti kunuunsa guddaa godha uumama irreecha yoo fudhannee laalle akkasuma hidha guddicha laga Abbayyaas yoo fudhannee laalle bishaanii qabeenya sana maalitti jijjiirree jechuudhaanu gara humna anniisaatitti jijjiirree biyya teennaa fi addunyaas yookaan immoo gaafa Afrikaas akka walitti dhugoone jechuudha. Kan biraa agricultural modernization hidha sanirraa amma yeroo gabaabaa booda jallisiin adda addaa achirraa hojjetamee Itiyoophiyaan food security amma jalqabde kana initiatiivii qonnaa amma jalqabde kana karaa guutuu ta'een akka milkeessitu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kan biraa reefillee kaafnee jirra warri ogummaa harkaa qaban artistoonni adda addaa kan hojii isaanii ittiin uumatan waan ta'eef gama kaaniin rakkoo hiyyummaa yookaan immoo hojii dhabdummaa biyya kana rakkisaa ture karaa irreechaatiin hiikuudhaan irreechi ol ka'iinsa biyyaa mirkaneessuu danda'a. Kan biraa immoo hojii uumuu fi human capitalii guddisuu keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf kanuma yoo laalle mee nama miiliyoona 5 dhufa yoo jenne hirmaatonni isaan keessaa namni 4 tajaajila argata yoo jenne namni 4 qofa tajaajila argata yoo jenne nama 200,000 fi homatu hojii uumataa jechuudha. Waan achirraa argataniin tajaajila haa ta'u waa gurgurata haa ta'u gatii waa argata. Namni 4 dhibba keessa namni 4 ummanni kun yoo isatti tajaajilame ummanni miiliyoona 5 plus kun yoo itti tajaajilame nama 200,000 olii hojii uumuu dandeessa jechuudha. Egaa qorannoo godhameen irreecha tanaan dura godhamee irratti ispeeshaalii kan waggaa darbee irratti biyyoota 15 ol achirratti hirmaata jedhameet laallama. Gama siyaasaatiin tuttuqeetuma bira darba daqiiqaa 2 qofa naa kenni. Anaatu gabaaba malee haasofni kiyya dheera. Political strengths in the governance reefillee tuqee jira. National unity biyya walitti fidu siyaasni biyya walitti fidu. Peejii tokkorra biyya akka taatu gochuu akka waan tokko yaadu danda'u gochuu biyya tana akka gaariitti akka ol fakkaatutti akka hubatan gochuudha. Ciminni siyaasaa yoo laalle irreecha keessas yoo dhaqne abbaa malkaatu malkaa haxaare uummanni akka irreeffatu godha. Abbaa gadaattu malkaa sana eebbaan saaqameet eebbaan xumurama. Kun hariiroo uummataa fi hooggantoota walitti fiduu keessatti gahee guddaa qaba. Kun olaantummaa seeraatii fi stable institutionii egaa kun gadaa keessatti irreecha keessatti yoo laalle wanni kun hundinuu tartiiba isaatiin kan raawwatamuu fi jeequmsaa fi wantoota tokko kan hin qabne waan ta'eef isa kana gara kanatti yoo finne ittiin waan guddaa ittiin argachuu danda'a. Kan biraa visionary leadership reefillee jedhee jira. Irreechi guyyaa marga hin kabajamu. Ayyaantutu dhahaan laalanii guyyaa kamtu Oromoon nama callisee bahee deemuu miti. Yoo godaanuu barbaade guyyaa laallatee godaana. Yoo fuudhuu barbaade guyyaa laallatee tiniin fuudha. Fuudhuu iyyuu miti jalqaba milkii laallata. Fakkeenyaaf gadaa keessatti gaafa akka lakkoofsa gadaatti 16, 17, 18 hin fuudhu Oromoon. Milkii laallata siin bahu. Ruruma lumaasaa fi ruuda fuudhuuf hin ba'an. Kun isinitti himuu hin danda'u akkasii jechuudha. Kanaaf ayyaantutu laalee guyyaa kam yoo godhanne irreechi kun irreecha milkii ta'a jedhanii laalanii godhan. Hooggansi immoo mul'ata qabus fakkeenya Dr. Abiy yoo fudhannee laalle Itoophiyaa eessaa ka'ee eessaan gahaa akka jedhu mul'ata qaba jechuudha.
clear vision qaba jechuudha. Maal gochuudha achirratti ummata fi hooggansa sadarkaan jiru wajjin waan kana wantoo gochaa ummatatti gadi buusaa waan sana galmaan ga'uu qofaa jechuudha. Kanaaf waan sana kan biraa immoo civic engagement ummata hirmaachisuudha. Waanuma amma argaa jirru. Kanas dubbadhee jira. Hidha Abbayyaas dubbadhee jira gaa. Qaallichi kun barsiisaa kiyyallee gaa walitti hidhamiinsa reef jenne sani global diaspora akkamitti walitti hidhuun akka danda'amu cultural platformii akkamitti uumuu akka danda'amu addunyaa irreechi kama asitti goonu qofa otoo hin taane kama sadarkaa addunyaatittuu deemnee bakka adda addaatitti ka uummanni as jiru godhu otoo hin taane asii jilli ergamee ka goonu ta'uuf taa'aa jechuudha. Maaliif kennaa koottaa nu biratti kabajaa jechuuf deemu jechuudha addunyaan. Maaliif nuti himuu dadhabe waan qabnu himuu dadhabne jechuudha. Kan biraa namoota walitti fidaa kunoo asitti amma bifa adda addaatiin jira. Kunoo daalachi akka anaallee as keessa jira, diimaan illee jira. Kana walitti fida jechuudha garaagarummaa malee jechuudha. Kun platformii guddaadha. Kan biraa global influence of environmental sustainability egaa Oromoon wanni guddaan inni reef jenne hariiroo dalgee jenne hariiroo dalgee sun environmentii eeguu uumama naannoo keessa jiru sana eeguu haala qilleensaa eeguu waa'ee ashaaraa magariisaa yoo fudhanne amma irreecha keessa jira. Oromoon muka lafaa ba'u muru. Yoo fakkeenya utubaa murachuu yoo barbaade itti irreeffatee murata. Marartee san agarsiisee fi murata jechuudha. Ibiddaan hin gubu waa tokko hin godhu bineensa bosonaa maali amma leenca gafarsa ajjeesuun hin jiru gadaa keessa. Yoo ijoolleen gaammee guddaa fora godaantee horii ji'a 3 godaantiin yoo san bineensi itti dhufee yookaan leenci itti dhufee protective gochuuf ajjeesan malee self defense yoo ta'e malee gadaa keessa ajjeesuun hin jiru. So climate adaptation dhaan wal qabatee human resource management wal qabatee soft power kan biraa. In xumuraa kun xumure. Xumure. Soft power irreechi soft power. Warri lixaa kun maal nu godhan beektaa karaa fiilmii isaanii karaa miidiyaa isaanii soft power kanaan nu garboomsan. Kana keessaa bahuuf nummoo maal gochuu qabna waan harkaa qabnu revitalize goone waan harkaa qabnu kana cimsinee misoomsinee nus maal gochuu qabna baattuu isaan odoo hin taane baattuu aadaa kennaa isaan gochuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa goolaba keessatti sa'aatiin fudhadhu qaallichi kun barsiisaa kiyyallee kana caalaa yoo deeme mufachiisaa ulfaadha.